Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa dargaggoota nagaa Wallagga Bahaa keessatti ajjeesaa jiraachuu dhaga'ame. Ajjeechaan namoota nagaa guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa akka jiru haalli kun tasgabbii qabaataa jedhamee abdatamus ammallee numa haala walxaxaa ta'etti ceeraa jedhan. Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa ganda Geendoo jedhamu keessatti dargaggoon nagaan kaleessa waraana mootummaan ajjeefamuuti himame. Akka kanaan dargaggoon Addunyaa Warquu jedhamu bara darbee yuunivarsiitii irraa eebbifamee maatii dubbisuuf biyya galee ka jiru guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 6 bara 2025 ajjeefamee jedhan. Ajjeechaa kana bulchaan gandaa ajajee akka raawwachiise gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun haleellaan diroonii humnoota TPLF irratti raawwatamuutu dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa kaaba biyyattii keessatti haleellaa diroonii raawwataa jira jedhan. Haleellaa kanas humnoonni TPLF mirkaneessaniiru. Akka kanaan mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii nurratti raawwate jechuun qondaalli nageenyaa olaanaa Tigraay madda oduu kanaa BBC'tti himeera. Qondaalli kun akka jedhanitti haleellaan kun bakkee daangaa naannoo Tigraay fi Affaaritti raawwatee jedhan. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaa Itoophiyaa wanti jedhame hin jiru. Dubbiin kun yeroo humnoonni Tigraay gara naannoo ollaa Affaaritti ce'uun haleellaa raawwatan jechuun himannaan dhiyaatetti dhaga'ame. Walimannaan gama kaaba biyyattiitti dhaga'amaa jiru sadarkaa wal waraanuu irra ga'uun isaa akka yaadatamu. Kuta'ee bulchiinsi yeroo Tigraay himata naannoon Affaar lola bane jedheef deebii kenneera. Adeemsi waliigaltee Piriitooriyaa diigan kan adeemsa nagaa naannichaa booressa mul'achaa jiru ka jedhe ibsichi himata naannoo Affaar keessatti TPLF lola baneettiin jedhameen himata bu'uura hin qabne jedhe. Bulchiinsichi ibsa kaleessa waxabajjii 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen himati naannoon Affaar dhiyeesse bu'uura hin qabu jedheera. Ibsa isaa keessatti humnoonni Affaar gurmaa'uun Tigraay jeequuf nageenya isaa booressuuf ergamatti kenname baachaa jiru jedhe. Akkasuma ibsa isaa keessatti humnoonni Affaar mootummaa Itoophiyaan hidhachiifamanii ergama bilchiginnaa hojiitti hiikuuf socho'aa jiru jedheera. Bulchiinsi Tigraay akka jedhetti Affaar keessatti humni hidhate kan Haaraa Zamaraat jedhamu waggaa darbee fi bara kana keessa irra deddeebiin haleellaa Koneebaa fi Abaalaatti raawwateera jedha. Dhiyeenya kana bulchiinsi yeroo kibba Tigraay raayyaa Zeeboo fi raayyaa Saarsaar akka jedhanitti gareen hidhate kun garii misoomaan mootummaan uummata waliin taasisu jeequuf hoggansa irratti haleellaa raawwachuuf yaalii godhaniiru jedha. Bulchiinsi Tigraay ibsa isaa kanaan ibsi mootummaan naannoo Affaar akka himataatti kenne bu'uura kan hin qabne jechuun tarkaanfiin faallaa kanaa fudhatama jiru obbolummaa seenaa uummattoota lamaan gidduu ture waliin kan waliin simnee fi itti yaadanii uummata Tigraay miidhuuf kaayeffatedha jedheera. Ibsi kun naannoo Affaar keessatti waan adeemaa jiruuf mootummaa federaalaa cimsee komateera. Mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuu dhabuun isaa adeemsa nagaa fi amantaa miidhuu qofaa osoo hin taane gidiraa fi dhiphina uummata keenyaa itti fufsiiseera jedhe. Bulchiinsi Tigraay itti dabaluudhaan haalli kun daandii badiisaa kan nagaa booressuu fi balaan hin eegamne irra deddeebi'ee akka mudatu taasisaa jedha. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa isaa keessatti qaamoleen dhimmichi ilaallatu waamicha akka taasise yoo ta'u jalqaba irratti mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa utuu hin sharafiin akka hojiirra oolchu daangaan heera mootummaa naannoo Tigraay akka kabajamu uummanni gara lafa isaatti akka deebi'u gaafateera. Dabalataan uummata Tigraay waamicha taasiseen ammoo uummanni Tigraay hojii guyyaa isaa irratti akka xiyyeeffatu nageenya isaa eeguu irratti akka fuulleffatu dabalataanis oduu fi bu'aa waraana irraa argachuuf hojjetan dhaggeeffachuu dhiisee nageenya isaa mirkaneessuuf qopheessuu akka qabu dhaameera. Hawaasa addunyaatiif waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuu fi nagaa waaraa hundeessuuf gumaacha gaarii isaanii akka itti fufan gaafatee jira. Oduu keenya itti aanuun sababa waraana Tigraayiin qabeenyi uumamaa doolaara biliyoona 46 ol barbadaa'ee jedhame. Gabaasa guutuu koomishiniin qorannoo duguuggaa sanyii Tigraay baaseen sababa waraana sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti ka'een qabeenyi uumamaa barbadaa'anii fi dhabaman waliigalaan doolaara Ameerikaa biliyoona 46 oliin akka tilmaamamu eeran. Haleellaa cimaa fi saamicha taasifameen akkasumas seektarri bosonaa caalmaatti miidhamuu ibsuun bosonni ciramuu, biyyeen garmalee miidhamuu, baayoodaayinvarsiitiin miidhamuu isaa ibseera. Madaalliin koomishiniin kutaa'ise godinaalee 6 fi aanaalee madaalliin mijatoo ta'an hundaa akka hammatu hubachiise. Balaa qabeenya uumamaa irra ga'e jedhame kanaaf raayyaa ittisa Itoophiyaa, raayyaa ittisa Eertiraa fi humna naannoo Amaaraa komachuun qaamoleen biroollee harka keessaa qabu jedhe.
Ijaarsaawwan kunuunsa biyyee fi bishaaniif ijaaraman lafa hektaara 100,000 fi 45,000 olirraa barbadaa'uu gabaase. Bosonni lafa hektaara 600,000 olirraa manca'uu akkasumas keemikaalota miidhaa geessan gallakkisuu fi sirna to'annaa balfaa dadhabaa irraa akka ka'e faalamni naannoo guddaan mudachuu gabaasichi ibseera. Gabaasni kun dabaluunis bineensonni bosonaa naannicha keessa turan naannichaa baduu, bineeldonni qilleensa naannichaatti madaqanii turan qurxummiiwwanii fi kanniisni dhabamuu akkasumas sanyiin facaasaa haala qilleensaa fi biyyoo naannichaa mijatan barbadaa'uu hime. Waraanichitti yaadamee qabeenya naannichaa barbadeessuuf karoorfamedha akka jedhu komishiniin kun bosona deebisanii dhaabuu, faalama qulqulleessuu, bineensota bosonaa deebisuu fi dhaabbilee naannoo deebisanii ijaaruu dabalatee tarkaanfiiwwan hatattamaa deebisanii dhaabuu fi bayyanachiisuu akka fudhatan gaafateera. Akkasumas balaawwan dhaqqabaniif beenyaan akka kaffalamuu fi hammamtaa balaa dhaqqabee kashallagu qorannoon akka taasifamu waamicha dhiyeesse. Komishinichi onkoloolessa 29 bara 2025 gabaasa baaseen gaaga'ama gara doolaara biliyoona 11tti tilmaamamu damee hawaasummaa Tigraay mudate jedheen Eertiraan gahee olaanaa qabdii jedheera. Akka madaallii kanaatti godinoota 6 fi aanaalee Tigraay bira ga'uun kan danda'amu hunda keessatti gaggeeffame waraanni sadaasa bara 2020 eegale bu'uuraalee hawaasummaa naannichaa gara kufaatiitti dhiyeessu ibseera. Qorannoon kun akka agarsiisutti dameen barnootaa kasaaraa gara doolaara biliyoona 4.36 yookaan dhibbantaa 40.1 kan mudate yoo ta'u, dameen fayyaa doolaara biliyoona 3.78 yookaan dhibbantaa 34.8 akkasuma guddinni hawaasummaa fi hawaasa miidhamaniif kan oolu waliigala keessaa doolaara biliyoona 2.72 yookaan parsantii 25.1 ta'aa jedhame. Balaawwan dameelee hawaasaa dhaqqaban keessaa gahee Eertiraa dhibbantaan kakaa'e komishiniin kun damee barnootaa parsantii 56.3, fayyaa parsantii 43.9 fi hambaalee aadaa fi amantaa parsantaa 38.62 haga parsantaa 40.11 ta'uu isaa himuun Eertiraatti aansee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gahee qabaa jedhe. Oduu keenya itti aanuun jilli dhaabbata maallaqaa addunyaa adeemsa riifoormii fooyya'insa dinagdee gamaggamamuu himame. Jilli olaanaa dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF ajandaa haaromsa dinagdee Itoophiyaa itti fufee jiru gamaggamuu fi raawwii dhaabbilee gabaa ijoo guddina biyyaalessaaf gumaachan madaaluun abbaa taayitaa oomishaalee Itoophiyaa daawwachuu isaa ibsi ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo sadaasa 5 bara 2025 bahe mul'iseera. Jilli dhaabbata maallaqaa addunyaa ogeessa dinagdee kutaa Tarsiimoo Imaammataa fi gamaagama dhaabbatichaa akka turan obbo Kiristoofaariin durfamu hojii gabaa jijjiirraa bu'uuraalee misoomaa fi gahee bal'aa tasgabbii dinagdee maayikiroo Itoophiyaa deeggaruun qabu irratti hubannoo argachuuf hooggansa abbaa taayitaa oomishaalee Itoophiyaa waliin marii taasiseera. Itti aantuun hojii gaggeessaa hojii gabaa fi daldalaa Qiddist Sixooxaa jila kana simachuun bu'aa bahii hojiileen daldalaa fi sirna gabaa qonnaa Itoophiyaa iftoomina ga'umsaa fi amantaa daldala meeshaalee irratti haaromfameen jijjiiruuf gumaacha inni qabu ilaalchisee ibsa waliigalaa kennaniiru. Bayyaalachi Zaraay hoogganaan olaanaa dhaabbatichaa yoo ta'u, hojiilee daldalaa kuusaa fi sirna qulqullinaa dabalatee hojiiwwan ijoo waajjiratti irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Kanaanis haalota daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaa qonnaa cimsuu, argannoo gatii fooyyessuu fi tattaaffii haaromsa dinagdee bal'aa Itoophiyaaf gumaachuu qabu irrattis ibsa kennan. Walgahii kana irratti yaada waltajjii irra bu'a qabeessa ta'e irratti qondaaltonni dhaabbata maallaqaa addunyaa guddina dhaabbilee daldalaa dinqisiifachuun bu'uuraalee gabaa fi naannoo imaammata Itoophiyaa guddisuuf carraa walta'iinsaa gara fuula duraas qorataniiru jedha gabaasni Addis Istaandard. Marii kana hordofuun jilli kun laaboraatoorii bunaa giddu galeessaa daawwachuun adeemsa sadarkaa bunaa fi mirkaneessa qulqullina sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argate qaama ijoo ga'umsa buna Itoophiyaa fi dorgommii alergii keessatti argamu ilaaleera. Kaayyoon daawwannaa kanaas guddina bal'aa itti fufiinsa qabuu fi hunda hammate dagaagsuu, wal simsiisuu, sagantaalee ammayyeessuun haaromsa gabaa fi dinagdee Itoophiyaa tarkaanfachiisuuf dhaabbilee daldalaa biyyattiin qabdu cimsuuf akka ta'e himameera. Oduu keenya dhumaatiin Sudaan keessaa abbaa irrummaa balleessuuf waraana itti fufna jechuun Jeneraal Alburhaan dhaadate. Sudaan keessatti gareen wal waraanaa jiru ammallee lola cimsee akka itti fufu dhaadachuu jabeesseera. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoota addaa biyyattii gidduutti lola waggootaaf adeemaa jiru ammallee cimee itti fufeera. Biyyattiin wal waraansa gaaga'aa keessaa ba'uun isaa ulfaatutti akka seentu kataa'ise biyyoonni guddatan duubaan qaamolee lamaanuu meeshaa waraanaa waan hidhachiisaniif tumsa waan taasisanii fi
akkasumas naannicha keessatti humnoota lamman duubayyuu mootummooleen biyyoota addunyaa gurguddoon akka duuba jiranii himama. Haalli kun dadhabina bulchiinsa Sudaan saaxiluun biyyoonni addunyaa qe'ee isaaniitti akka wal waraanan ulaabaneera jedhame. Kun ta'ee Jeneraal Alburhaan humnoota abbaa irree balleessuun waraana keenya itti fufna jechuun dhaadateera. Dura taa'aan mana maree ce'umsa abbaa biyyummaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Alburhaan kaleessa televezyiinii fi uummataaf ibsa kenneera. Haasaa isaa keessatti duulli Sudaan irratti gaggeeffamaa jiru mootummoota gabroonfataa tokko tokkoon kan deeggaramudha jedha. Humnoonni kun ni mo'amu, Sudaanis ni injifattii jedhan. Alburhaan mormitoota isaa of tuultota jechuun yoo ibsu, itti dabaluudhaanis humnoota of tuultotaa kana balleessuun daangaa Sudaan eeguuf kutannee jirra jedheera. Godinaalee Alfaashir, Jinaa fi Aljaaziraa keessatti ajjeechaa gara jabinaa lammiilee nagaa irratti raawwatame qabeessise Jeneraalli kun warra yakka kana raawwatan haaloo baafannaa itti gaafatamummaa jalaa hin ba'anii jedheera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon ammoo farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.